Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun Yookoo Doctor. Yookoo Doctor egaa dhimmoota fayyaa ilaallatan irratti barnoota garaagaraa kennaa turuun isaa ni yaadatama. Egaa har'as immoo qophii tokko qabannee gara keessanitti dhiyaanneera. Qophiin kunis immoo nuti waa'ee fayyaa keenya hambam beekna laata. Fayyaan faaya jedhamti Oromoon fayyaan faaya haa ta'uyyuu malee nuti fayyaa keenya faaya keenya akkasumas miidhagina keenya kan waa tokko wantoota nuti ofii keenya gochuu dandeenyu hammam beekna laata kan jedhu irratti namoota gadi baanee stuudiyoo keenya keessaa jechuudha waa tokko gaafachuuf yaalleera. Egaa nu waliin turtanii yoo daawwattan barumsa irraa argattu keessattis of ilaaltu jennee abdii guddaa qabna. Egaa turtiin keessan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin haa ta'u. Qaamota keenya keessaa kan dhiiga qulqulleessu akka yaadutti pilaatileetotaa fi seelota qaama keenya keessa jiran jedhee yaada. Qaama keenya keessaa kan dhiiga calalu honneedha. Honne. Qaama keenya keessaa kan dhiiga calalu ujummoolee dhiigaa jedhama. Kan dhiiga calalu kutaa gaditti baramee turreellee kan dhiiga calalu maal jedhama barataa baayoloojii illee miti garuu onneen hin calattire dhagaa irraa fuddeera. Onne kan dhiiga calalu onneedha. Qaamota keenya keessaa kan dhiiga calalu kaleedha. onne jedhama. Onne jedhama. Kalee kan dhiiga calalu pilaatileetota haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtii taasistaniitti egaa bashannantaniitu akkasumas immoo keessatti of ilaaltaniitu jennee abdii guddaa qabna. Egaa gaaffilee nuti gaafanne sasalphaa kan ta'an garuu immoo fayyaa keenya irratti kan bu'aa guddaa nuuf buusan yoommoo egaa hundi keenya iyyuu kanneen kana beekne hubannoo isaa qabaannee ittiin of gargaaruufis ta'ee namoota nu bukkee jiran gargaaruudhaaf dudha. Egaa xiqqooma ishee tuttuquudhaafidha kan nuti kana gara keessanitti qabannee dhiyaanne. Egaa gaaffilee kanaaf immoo deebii yoo barbaaddan karaa Yookoo Doctor viidiyoo nuti kanaan dura hojjenneen jechuudha seentanii ilaaluu dandeessu deebiisaa akkasumas immoo 7024 Yookoo Doctor irratti bilbiltanii yaada dabalataa argachuu dandeessu. Gaaffilee fayyaa qabdan kamiifiyyuu 7024 Yookoo Doctor irratti bilbiluudhaan Dooktar keessan mariisisuu dandeessu isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti.